yeroo namaa waliin bilbilaa haasoftan yeroo namaafis bilbiltanii namaa waliin bilbilaa haasoftan yookiin immoo yeroo namni isiniif bilbilee bilbilaan namaa waliin haasoftan namni waan isin walitti haasoftan san sagalee keessan akka isin duraan hin qaddaan yookiin isin waraabne appilikeeshinii isinirraa dhorkuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka nun baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayikii share gochuudhaan afaana turaan hordofa. Hayyaa appii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jajallarraa sun eebaa asirratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kan jedhu tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kan siteessifataa asirratti ta'e sarchii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee raa kaa daa barreessanii achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kan isin bitaa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu. Achi booda appicha gabbuufachuudhaaf yeroo lutaa gaddeemtu gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadha akka jalatti daawunlood tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbuufatanii gaara galtanii aappiin kan haala kanaan simu banamaa asirratti laatis goo kajoo haratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda mallee haala kanaan kanneen isiniif tarreessa jechuudha kanneen keessaa kan diimaa kan irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee deebitaniiti koonfirmii kana kilik gootu. Aappiin egaa haala kanaan hojii eegale jechuudha booda yeroo nama waliin bilbilaa haasoftan yeroo namni isiniif bilbile ta'e yeroo immoo namaaf bilbiltan ta'e namni sagalee keessa ngoomummaayyuu isin qadda'uu yookiin isin waraabuu hin danda'u.